Jira Farhan Telegram call ja testi laafin gadhiisee appii hedduudhaan dalagee gara 10 kana hojjedhee lafa kaaheetiin jira. Farhan testi fin gadhiise. Farhan Telegram call jettiin Play Store irraati kan argamtu. Aywa. Anirree wantana Farhan Telegram call jedheetoo yeroon barreessu kunooti. Farhan Telegram call maalirraa kaatiitu waan kana kalaquu dandeessimi dursamii kana yaa haasoftu Farhan Telegram call abbootiin keenya maal jaaniin malimaa kan seete ollaa hamaan meeshaa nama horsiisaa maalirraa kan jette yeroo tokko gurbaa tokkoon appii kana hojjechuudhaaf yaaliin godhaa akkana jennaan ani hawwiin tiyya walaloo tiyya sirba jalqaba baaserraa hanga yeroo san gahutti jechuu appii san keessatti walaloo isaadhaa bifa barruutiin jechoota keessaa filatamoo ta'anii wajjin qilleensarra akkanaa olchituu gara appii kanarratti walitti qabdeetii jeetiin hin ture. Inni immoo appii san kalaquu dadhabeetuma sigale waggaa 5 dura appii san kalaquu dadhabeetuma kalaquu hin dandeenye yoo naan jeese an jalaa hin dhaabbadha ture maal naan jeesete qarshiin an kafaluu hin dandeenye natti yaamee dadhabsiisaa jechuudha farra na bubbute aarii saniin jechuudha guyyaa sanirraa jalqabee hamma aduu kana geenyutti wanna kana jala nin jira beeyta. Guyyaa sanirraa kan sirboota kee itti kaayyattooti kan hojjechuudhaaf dursa karoorfatu. Audio isaadhaatii fi walaloolee achi keessa guureetiniin offline irratti akka dhaggeeffatamuu fi walaloolee isaadhaa wantan wallisu achirraa akka dubbisanii hubatanitti jechuudha akka seenatti lafa kaachuu barbaadeeti an. Namni kamiyyuu ni argataa jechuudha. Online irraa buufatanii jechuudha sirboota kiyya qofti achirratti akkanaa guuruu godheetiin ture. Sanirraa ka'eetiniin wanna kana jala osoo hin deemu wanti ani isa gaafadhisu waan salphaa xiqqoo takka ta'e. Tole. Hoggaa wanna kanatti seenee argu. Inni waan si hojjechuu dhisee ofii keetumaatti seente. Ififin itti seenee. Hubannoo akkasii ni qabdaa turte saniin dura waa'ee teekinooloojii waa appilikeeshinii maal kalaquu kan. Hin qaban. Yaa'u akkuma beekamutti namni teekinooloojii kana hin beekne hin jiru ammaan tana. Tole. Maaliif hundinuu smartphone kanaan fayyadamee jala deema waa hedduu jira. Yaa'u kutaa 10 fi 12 irratti hanga IT baranne saniin alatti an teekinooloojii halkan seenetiin online irratti baradhaa. Saniin alatti wanni mana barumsaatti akkasitti teekinooloojiidhaan digirii fi yookaan dippiloomaan eebbifamee hin jiru. Sanaan booddee amma kan sirba keetiif siif taatu tana kalaqatteet sirboota kee irra kaayyattee siif milkoofteetti isheen? Isii waan salphaadha. Isii irratti guuree kaayetiin jira garuu Play Store irratti ol hin baafne isii achumaan lafa kaayetiin waan sanirra ulfaatatti xiyyeeffannaa kanne. Tole ka jalqabaa kan Farhan Telegram call. Farhan Telegram call kana create akkaan godhadheetti isa malee Oromoo video audio kajuus dalageetiin jira. Mee iseetti deebina. Amma appilikeeshinii namni kalaqe maal hoggaa jedhamu waan salphaatti waan ilaallamtuu miti. Appilikeeshinii namni kamiyyuu amma namni teelegiraamii qaba akkasumas waatsaappii kan biroo viidmeetii wantoonni jedhamanii jiru. Appilikeeshinii kan bilbila teenya guutu Play Store irraa buufannee itti fayyadamna. Garuu akkamiin kalaqamtii kan jedhamu kanaaf namoota baay'eef gaafii ta'uu dandeessi. Mee akkamiin adeemsa isheetis guutumaan guututti himisoo jenne waan taatu miti. Mee waanuma xiqqoo waan irraa nuun jettu ni jiraata. Gubbumarraa gaalabii nu himii nuti illee yoo karaa agarree jechuudhaaf jette. Farhan Telegram call maaliif Farhan Telegram call hin jeeni ni beektaa? Telegram waan jiruuf jecha. Khiyya Telegram jetin emmi irraa irrise Farhan Telegram call jetinin maaliif yoon Telegram jee copyright na jalaa ta'a. Tole. Logo isaatii fi maqaa isaa fudhachuu waan hin dandeenyeef garuu hayyama Telegram marraaniin furadhee. Akkamiin eeyyamsiiste Telegiraamii kaampaanicha? Online irratti. Tole. Online irratti hayyamsiistaa.
wanti isaadhaa keessa isaadhaa jechuudha. Adreesii isaanii akkamiin argatte? Adreesii isaanii warra weebsaayitii qabuutu ati ammaan tana dhuunfaadhaanii miti kan isaan gaafattu. Warra weebsaayitii if danda'e qabu jira online irratti jechuudha. Isaan sanii wajjin agriimentii kan kee dheefattaati. Isaan san immoo isaanii wajjin wal qunnamtii hidhata qaban. Isaan telegiraama hayyamanii fi jiran jechuudha. Isaan tunaaf gadhiisaa jechuudha hayyama. Fakkeenya maaliin si godhaa? YouTubni aappii guddaadha ni beekama silaa. Viidimeetiinis ni beekama. Mitire? Viidimeetii fi YouTubni dalagaan isaanii tokko. Viidimeetii fi YouTubni jechuudha. Garaagarummaa qaban garuu. Garaagarummaan isaan qaban hamma ta'e tokko YouTube isaan adda ta'ee waan ifiif faayidaa ifiif kireet godhee ifiif keessatti fayyadamuu jira. Mitire? Farhaan telegiraakooliinis akkasumatti telegiraamaan waan adda ta'e qaba jechuudha. Segalee bal'ina ekspaandishina isaadhaa akka hakarattaa kintaane keessa isaadhaa jechuudha. Hidhamuu isaadhaa akkin itti kalaqe without koodiin kalaqe appiin kadhuunfaadhaa ammaasinis kanan takka irraa si gaafachuu hin dandeenye koodiidha wajjin kalaqama. Fakkeenyaaf akka Oromoo viidiyo audio kool jee kaniin sitti hime kun ammaan tana koodiidhaan kalaqee if danda'a jechuudha. Kana maaliif koodii malee kalaqte? Kana maaliif koodii malee kalaqe seete teestiidhaaf. Koodii kanuma telegiraamii san fayyadamaa jechuudha. Moo akka koodii malee hojjettu? Koodii hoggaan jiru gubbarraa kaasee hogguma telegiraama kana kaleetuhu maatimaatiksii barbaadani beektaa? Koodii kannaa hidhaatti kun amma keessa gadi fageenyoon bal'isee waan bal'aadha. Akkasitti dalagama. Kaniin akkasitti dalagee ni jira kunooti. Yeroo gabaabaa keessatti kananiin olcha qilleensarraa. Amma kana farhaan telegiraa kool kajuu kana teestiidhaaf hin gadhiise jechuudha. Amma teestiidhaaf gadhiisee garuu akka teestiif gadhiifame osoo hin taane wanti isaadhaa guutuudha jechuudha. Advaansidiidha seetingiin isaadhaa. Waan hunda of keessaa qabu. Tajaajila telegiraamiin kennu. Hunda ni kanna. Irra caalaa kannaa kuuwwanis kan kennan. Irra caalaa kannaa hoo. Maalidhaan irra caalaa kennan? Niw verjii waan ta'eef jecha irra faastiidha. Ariitii qaba. Waan isa booda kalaqameef jecha. Suuraa keetu mul'ata. Kana hoo akkamiin itti tolchuu dandeessanii? Kana gaa ogguma kaleetu gubbarraa imeela kee naqii kana naqii jeeti si ajajaa mitiire. So oggaa sooftiweerri tokko kalaqamu hundinuu aayikanii garaagaraa qaba. Mitire? Aayikanii garaagaraa qaba. Kaan mallattoo leencaa, kaan mallattoo bilbilaa, kaan mallattoo dubartii uffata bareedaa uffattee footoo editingii maarroo akkana jira mitire. Kana godhuudhaaf suuraa akkaataa itti fiitu jira. Hoggaa si gaafatee haaluma inni si gaafatee neeyixa jechuudha. Egaa maal jechuun barbaade appilikeeshina namaa tokko bartee mire suuraa tantee irra keessee ol baasuu hin danda'amu. Sigalame? Kan kee ta'uu isaatu ragaadha jechuudha suuraan sun. Karaa amma pileestoorii irraa kan argamu karaa warra pileestoorii kanatti hoo akkamiin ergitee adeemsi gidduu san ture yoomuu eekkamu? Bareedaa na gaafatte ani yeroon farhaan telegiraa kool kana kalaqu gis takka qalbiin na cabxee ture. Maaliif? Eefan kalaqee xumuree waa hunda dirqama kiyya bahadhe booda sa'atii 48 naa kanne. Sa'atii 48 booda addunyaa irratti si faca'aa naan jedhe. Imeelli na dhufe jechuudha imeelaan. Laalee sa'atii 48 san eegumatti jira hawwii waan hin qabuuf waan anaaf jalqabaa ta'eef jechuudha. Sa'atii 48 sanitti hoggaan maqaa kiyya pileestoor ol seenee barreessu. Nin dhabe guyyaa guutuu ittiin oolee nin dhabe. Aboo duraanuu wanni teenyatu nin taatu jeetiin an qalbiin na cabxee. Hanga wanta kana kalaqu hojii istiidiyoo irraa xiqqoo gaappi jeetiin ture.
jidduudha meeni carraaqana jechuun karaa istiidiyoodhaa deebi'ee iimeelli kana jidduu nu dhufee torbee takka appilikeeshinii kan kee kun gamaggamamuu qabaa waan inni ta'e jechuudha. Koopiraayitii isaa irraa ilaaluudhaaf torbee takka kananii guyyaa sadiitti gadhiifame jechuudha. Guyyaa sadii keessa gadhiifamee ashitaa dhamanaa xiyyaatoo akkuma tasatti ustee search hoggaa gootu bahee fi hai faraan appilikeeshinii kan keessi biyya jira jettee sarpiraayis gootee na gammachiiste. Amma waa sagaleedha kan teelegiraa koolii kun yaa yaalluu laata anumtii fi atumtiyyuu. Mee yaaliga onlaayinii irra hin jira itti qala'uu godhe. Kunoo bilbilaan jira. Okay. Kuna. Faraante. Dagamame. Hello. Hello. Sidagaan jira. Kuno yaaliidhaaf waluma bira teenyetti. Kani bilbilaani haasofdu mee kan dafanii achi gadhiifamuu dhiisuu danda'a kan jedhu nuuf kaasetii jirta. Bu'aa ba'ii kan biroo namni waan kana ni yaala kan jedhu jiraachuu mala mee maaltu isaan mudachuu danda'a? Ani gaa wanna kana hanga coggaarraan kiyya walna daakuttiin ija baasee irra ture beekta. Waggaa meeqa sitti fudhatte? Moo ji'a moo guyyaadha moo akkam jechuu dandeenya? Ani waggaa meeqanatti fudhatee hoggaan jiru waggaa jila san isarran turre an kaayyoo tiyyan irratti rarraasee ture kaayyoo tiyya jalaan deebi'een guutumaan guututti eefan itti deebi'e jechuudha ji'a lama keessatti faraan teelegiraam kool kalaqee san booda wantoonni isa appilikeeshinoonni isa booda kalaqee jechuudha guyyoota 15 akkana na fudhatan jechuudha. Sanaan booddee waan hundumtuu salphatee jechuudha baree waggaa duraa sittiin ulfaata waan takka kalaquudhaaf. Karaan hin beekne nama nyaata akkuma jaansanitti waa meeqan itti khasaaree jechuudha. Xurree ishee haga qabattutti. Hanga xurree qabattutti jechuudha amma halkan 2-3-4 numan kalaqa. Ka argatteetta ka xurree. Waa hedduun karoorfadhee. Audio bukii amma waa hedduu dura dubbachuun barbaadu. Waan sabaafillee faayidaa ta'u takka waan inta karoorfadhee jiru takka jira. Mii maal faadha mee isaan mi'aatuttu? San ogguma itti gabbaafnee sarpiraayis goone yeroo bishee. Waan harkaa qabdu wantoota miiqayin ta'u gama teekinooloojiitiin. Kalaqamee amma lafa taa'u. Kan inni ammatti harkaa qabu. Kan mana jiruun alatti Oromoo YouTube kalaqeetiin jira. Kan akka viidmeetii jechuudha kan of danda'e. Akkasii viidmeetiitiin adda kunis. Viidmeetiin akkasiif danda'e qabaame. Kunis aksasii ani irratti kireet godhee qabaa jechuudha. YouTubein adda. Hayyama YouTube irraa fudhate. Akkuma telegiraam irraa fudhate jechuudha. Oro viidiyoo kooliin kun immoo if dandayaadha waa takka namurraa'u hayyama fudhanne. If dandayaadha kan koodiidhaan hidhamee jechuudha. Yoo ati buufatte yoo nani qabaachuu baadhe ittiin argachuu hin dandeessu jechuudha. Tole kanaafuu anaafsi wal argachuudhaaf nu lamaanuu qabaachuu qabna jechuudha. Amma isa kana warra koodiin inni naa fides kan teelegiraamiti. Teelegiraam kood jedheeti kan naa fide. Kan Oromoo YouTube kan jette kun kan of danda'e kan akka isa kana kan YouTubetiin waliin hin qabatu jechuudha. Parsantii 50. Parsantii 50 wal qabachuu danda'a. Ammas faayidaan inni naa qabu ani chaanaala if danda'een qaba. Chaanaal YouTube chaanaal Art Farhaan Baddeessaa jira. Sirboota kiyya dursa kanna inni. Waan inni kireet godheef jecha isaan irratti feete. Isaan irratti fe'ee piroomoshina YouTube hundarra naa oofa jechuudha. Anis sirba kana yaaluufan jedha kan tiyyas kaadha. Okey kiyya akkasitti wanti kuni anaaf faayidaa qaba. Subscribe-iinis akkanaaf deemuu godha jechuudha. Nama akka kiyyatti ijoolleen teenya hundinuu akka waan kana kireet godhanii hunda gamtaan bakka itti guddanuu fedha beekta.
Tole yeroo keenyatu gabaabbatee waan bal'aa haasa'uu dandeenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii gumaataa keenya har'aa weellisaa Farahaan Sulee waliin gama walleetiin eegaa turtaniin gama teekinooloojiitiin kunoo dhiyaateetiit jira. Yeroo biraatis immoo amma appilikeeshiniiwwan garaagaraa of harkaa inni qaba jedheetiit jira. Isaanis yeroo xumuratti kan qabanneetu isiniif dhiyaannu ta'a. An Mokonnin Gonfaati.